Hayyee dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu waan dhaabasaa waaq jiraati. Maldaadessa wallaree durarro nutti marmareetti garaan gubateengare yoom kana baafannare ararraaree gubateetti gararraaree gubatee tontuun jiruun daggaliitti garaanaree gubateen tokkon jiruun qabbanni uffee qolee koo jeesha baatee wayyoo wannee koo siyaasa gubeena waan Ishana mamboruudhaat kan gabaabaan hin seeneetti kanneeraan gurdummatu Yokkum namaan booreedhaat kan ormi namaan beekne kan lammiin dhukkubsatu Yasimbirroo gootu bariichaa kan akkasaatu kuntoboroo bariichira dhaggeeffataa barreeffataa Akeekkatee dubbachuut meen mana maalaaraatti seera dhabe qajeelchuun mee jaarsa mune laala Eelaa filaamee beekaat lafaa dabayyee beekaat bala baay'ee dabarsee seenaa dhalootaa beeka Rookottaan ulee geejee sirra namaa balleessaatti jechi addaggee qubseetti garaa nama bobeessa Jechi addaggee qubseet garaa nama bobeessa Imalli baddaa dooraat baddaatu qaamaan taane ajjeesu Shakkar gubbaat balbala koomaan taane Ifeen baratti sanaat bagana qofaan taane Silawaan qofaa Arreegee tanni na'uun kanaaf jaaraa harratti Kadee garaani naaruu kanaaf nyaattee gabbatti Kadee garaani naaruu kanaaf nyaattee gabbatti Bishaan biraati jira fayya keenya yoonu waraabbachuu dide Ilkaaniin nu biraat hangaraa gurraa fagoo jira biyya keenya yuuna hundaa keessa yuunu beekachuu dide Horiin dachaanaatu Yoo biyya shee malee alagaan namaan naatu lambii dhiigofii malee dhaggeeffataa Kuma yaadatamu torboonotoo darban irreechaa asitti ilmaan Oromoo bakka adda addaatti fincilaa gaggeessaa jiranii kaansaanii gaaffiin Oromoo akka hin deebine dhageessisaa kaansaanii immoo waraana bilisummaa Oromoo bakka adda addaa jiranii fi hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo deeggaraa sagalee isaanii dhageessisaa irreechaa irratti hirmaachaa turanii otoo ayyaanni irreechaa hin jalqabiin durarraa eegalee aga ayyaanni irreechaa dhumutti immoo tuttuqaan adda addaa waraana bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo wajjin kan wal qabate dargaggoota Oromoo irratti fudhatamaa akka dhufe beenna ilmaan Oromoo hedduun sababa kanaan hidhamaniiru haala tattamaa kana keessatti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo godina lixaa kan ta'e Jaalmarroo Dirribaa dubbiseen jira. Jaalmarroon ammas akkuma kaleessaatti biyyattii keessatti wanti jijjiirame yeroodha malee sirna miti jedha. Wanti amma adeemaa jiru waan haaraa miti. Yeroo dheeraaf waan gangalatee ukkaanfamee turetu sababa itti futtaafatuu danda'u wayiiti argatee futtaafate malee haaraa miti. Osoo sababni wanti kun akka futtaafatu gochuu danda'u tokko hin dhalatiin durasi qophiin ni ture. Sabni yeroo dheeraaf ukkaanfamee ajjeefamee manni irratti gubatee mi'aan isaa ooluu gubbaa irratti gubatee jalaa ciramee gara hagaffamuutti deemuu ture. Kun hundumtiyyuu walitti daddabalamuuni saba gararoorroo hamtuutti seensisee jira waan ta'eef wanti kun yeroo dheeraaf qophiitu itti adeemaa ture gara wiixata dhufuu kanaatti qophiin fincila xumura gabrummaa qeerroon keessaan walii dhaamaa turetu jechuudha. Kuni osoo yeroon isaa hin gahin ammoo taateen Finfinneetti Jawaar Mohaammed irratti taasifame suni wanti kun akka inni beekaas ta'ee jechuudha. Kanarraa kaafee wanti haaraan dhalate hin jiru waan sobamee qabsoo bilisummaa Oromoo karaatti doomsee yeroo fi gatajjetu sobni suni amma saaxilamee ifa bahirraa kaafee wanti haaraan ta'e tokkoyyuu hin jiru.
kanatu adeemutti jira. Yeroo haala akkasii keessatti qeerroonis uummanni Oromoos wanti isaan gochuu qaban maal fa'aa eeggachuu qabu, maal fa'aa gochuu qabu? Qeerroon bilisummaa Oromoo yeroo hedduu abidda harka isaatiin qabatamutu jira. Abidda harka isaatiin qabatamu ofii abidda sana qabatee dhiiga dhangalaasaa lafee cabsaadha jira. Kana irratti aktiivistoota, gaazexeessitootaa fi namoota hedduu sooshaal miidiyaa irratti barreessanii hordoftoota baay'ee qabantu qabsoo kana kallattii garaagaraa irra akka isheen deemtu daandii adda addaa akka isheen hordoftu taasisuu irratti shoora taphatan. Namni hundi wal ta'ee galiin qabsoo kanaa inni xumuraa maal ta'uu qaba ka jedhu irratti hojjetutu qibeetu akkasumas namoonni baay'een hordoftoota hedduu qaban qeerroon kun isaan ilaalee qabsoo keessa jiru. Qabsoon bilisummaa Oromoo goolabamteetti sabni kun bilisa baheera jedhanii dogoggora isaan uumanii rakkoo har'a keessa jiru kanaaf saaxilamni. Qeerroon keenya uummanni bal'aan inni sagalee hedduu hin qabne miidiyaa hin arganne garuu immoo rakkoo adeemtu keessaa sadarkaa duraatti balaa jiru kadhantamaa jiru kuni gara itti deemu bakka gahuu barbaadu gaaffii qabu sanarratti ficheetu xumura gochuudha qaba. Namoonni fedhii adda addaatiin yeroo barbaadanitti gaaffii saba kana akka deebii argatetti dhiyeessu yeroo immoo fedhiin barbaadame tokko hanqatetti fedhii dhuunfaa hanqatetti immoo gaaffii saba Oromoo akka deebii hin argannetti akka nama gamaa gamanatti bullaan bullussoo taphatuutti saba kana oofuutu baay'ate waan ta'eef yeroo bareedee qajeelee waan barbaadu irratti walii gallee gaaffiin saba kanaa deebii hin arganne deebii ka argachuu qabu immoo deebii isaas immoo maal akka ta'e irratti walii gallee waliin deemna ta'ee nama isa qajeelchu jala hiriiree deemu. Yeroo garuu bu'aa siyaasaa bubuutuu xixiqqoo gaaffiilee xixiqqoo irratti qofaa deebii akka dhangala'utu barbaadame ta'ee sabni keenya qeerroon keenya kanaaf ulee ta'uu hin qabu. Kakaleessa irraa barachuudha qaba. Hoggansa of keessaati qaba. Ofiit itti dhiigutti jira. Waan barbaadu irratti walii galuu qaba. Isa kana hanga argatutti immoo falmii isaa, mormii isaa, qabsoo isaa itti fufuudha qaba. Qabsoon kaleessa burtukaana buufachuuf dhagaan darbatina. Dhagaa ka darbatan burtukaana buufachuuf malee mootummaa buusuuf miti jedhanii warri itti qoosaa turani miidiyaa garaagaraa irratti yeroo gaafataman illee qabsoo kanatti baay'ee bishaan naqaa kan turani har'a abbaa qabsooti nuti kaleessa wareegama baay'ee kaffallee maal jecha saba kanatti qoosuu jiran har'as. Gaaffiin barataan kaleessa gaafataa ture warri gaazexeessitoota miidiyaa mootummaan harkaa qaburraanii dabarsaa turani mootummaan kun jiguu hin danda'u warri mana barnootaa keessatti akkana gootan jedhanii warri ibsa kennaa ture har'a immoo miidiyaa masanaanii abbaa bilisummaa akka ta'anii fi qabsoo kan akka mootummaan oppiidiyoon durfamu galmaan gahe tokkotti isaanuma odeessuu jira. Qabsoon kaleessa qeerroon gaggeesse sansaanii akka ta'etti odeessuutti jiranii jechuudha. Kaleessa qabsoo nuti saba bilisoomsinee finne kana jigsuun dandeessanii akka jechaa turan gaazexeessonni akkasii kun har'a immoo nuti qabsoo kana fide jechuutti jiran. Namni kana dhaabbatee ilaaluu hin dandeenye ofiifu waan barbaadu hin beeku. Namni waan barbaadu beeku immoo bu'aa xixiqqoo tokko hin saadamu. Qeerroon keenya lolli amma irratti adeemaa jiru bifa kamiinuu haa qabu. Wanni inni barbaadu sun gaaffii abbaa biyyaa Oromoo deebii hanga argatutti falmaataa firiirsuu qaba. Lolli kun ammoo kaleessa fi akka inni ka'uu danda'u akeekaa turre. Akeekaa yeroo turretti immoo sabni biraa hidhataa jira, ijaaramaadha jira. Wal dammaqsee, wal ijaaree, wal hidhachiisee qophiitti jira. Sabni dammaqinsa hin jirre, ijaarsa irra hin jirre, of hidhachiisutti hin jirre saba Oromoo qofaadha jechaan ture.
immoo lolli kun gara lola sanyiitti cehuutti jira. Biyyittii kana keessatti mallattooleen sivil waariin akka ka'uuf jiru agarsiisan hedduutu jira. Kuni gaafa ta'e ammoo saba Oromootu qophiin qabu waan ta'eef dhumaatiin guddaan nurratti gahuuf deemuutti jira. Lolli kuni kan inni ta'utti jiru immoo biyyoonni isaanii yookaan sabaaf sablammoonni kaanii kan isaanii mana ofii kaa'ataniitu mana keenya keessatti taphisuun kan inni gaggeeffamaa jiru. Dhagaan darbatamu yoo mataa kee argachuu baate mana keerra qabeenya keerra horii keerra bu'aa jechuudha. Wanti hundi jiru Oromiyaa keessa waan ta'eef. Kanaafiyyuu naannoo keenya to'achuu nu barbaachisa. Waan gaafataa jiru beekuu nu barbaachisa. Ofii keenya waan barbaannu argachuu irratti wal taanee harka tokkoonii fuulduratti deemuu nu gaafata. Kana gochuudha qabna. Sabni bal'aan bakka jiru hundumaatti waliif birmatee kana gaggeessuutu irra jiraata. Kana kan hin jechuu barbaadu. Akkuma atu tuttutte qeerroon bilisummaa Oromoo dargaggoonni Oromoo ayyaana irreechaa irrattis bal'inaan kaasanii mormii isaanii dhageessisaa turanii keessumaa mootummaan Abiyyi woboo bakka adda addaatti adamsee sababa wobootiin qabatee uummata fixuu kan jiru kanas mormaa turanii kun kan agarsiisu uummanni Oromoo ammallee gaaffiinsaa akka hin deebineedha. Gaaffiisaa kana isa guddaa sana deebisuuf uummati keessumaa yeroo mormiin akkasii ka'u waan gama waraana bilisummaa Oromootiin dhaamsi kennamu tooftaan hordofamuu qabu maa inni gama keessaniin kan darbu. Uummanni dhugumaan rakkoo keessa jiraachuun irra deddeebi'ee akkuma hime namoota sagalee qaban miidiyaa irratti bahanii mul'achuu danda'an fi namoota akkasiitti immoo warra hidhata qabanii galma tokko keessatti walitti qabanii nama lakkoofsaan baay'ee xiqqaa ta'e saba kana keessatti parsantii tokkollee gahuu hin dandeenye walitti qabanii bilisoomne irraa jechuu sanatu rakkoo kana fide malee sabni inni kaleessa hidhaa ture, ajjeefamaa ture, godaansifamaa ture bakka hedduu irratti balaa kana hundumaa keessatti balaa kana jalqabaa ta'ee dhandhamaa ture hundumti isaatu sagalee hin qabuu fi dubbatee hin dhagahamneef malee akka hin bilisoomne warri yeroo sana bilisoomne jechayyuu keessa isaatii akka hin taane beekamaadha. Gaaffiin saba Oromoo deebii akka hin arganne beekamaadha. Hidhamtoota siyaasaa hiiknee kanaaf gaaffii isinii deebisne jalqabumaayyuu hidhamtoonni siyaasaa suni namoota isaan hiikan sanaan hidhamuu hin malleefi ture. Namoota isaan hidhanii hin hiikne jedhan sanatu hidhamuu qaba ture. Rakkoon achitti kan inni nu mudate. Gaaffiin Oromoota osoo hidhamuu hin malle hidhaman sana hiiksisuutii deebii argateera jechuu sanatu dogoggora ture jechuudha. Kanaafiyyuu har'as gaaffii saba kanaa gaaffii abbaa biyyummaati, gaaffii mirga dhabuuti, gaaffii aadaati, gaaffii afaaniiti, gaaffii saba guddaa, gaaffii mirga hiree murteeffannaati. Gaaffiin akkasii yeroo ka'u ammoo akkuma tu argaa jirtu waliin ilaalaa jirru gaaffii kanatti deebii kennuu caalaa gara dabarsuutu mul'ata jechuudha. Gaaffii isa dhugaa sanaa waan ittiin haguugani namarratti tarkaanfii fudhachuu yookaan mana namaa gubuu yookaan qabeenya namaa saamuu. Gaaffiin sun gaaffii mirga hiree murteeffannaa sabaa gaafatoo osoo hin taane gaaffii namoota dhuunfaa irratti xiyyeeffate akka fakkaatu gochuu. Kana hundumaa yeroo hedduu warri kana dura tureyyuu yaalee hin milkoofne. Isaanumaan fudhatee itti masaan buuse malee warri amma jirus gaaffii sabni kun gaaffii mirgaa gaafataa jiru gadi buusanii gartuu yookaan dhuunfaatti namoota hedduu isa kana gurraachessuu danda'u bobbaasuun kana raawwachuun isaan harkaa ba'a to'achuu hin danda'an biyyittii gara diigumsaatti dhaggeessa eenyuyyuu kanarraa immoo hin fayyadamu. Kanaafiyyuu gaaffii sabni kun gaafataa jirutti
bishaan hangalaasu gurraachessu osoo hin taane deebbii qixaa itti kennu yoo kun ta'e qofaa nagaan bu'a waan ta'eef kana hangan goonetti immoo eenyuyyuu kasaaraa siyaasaa akkasiirraa namni fayyadamu hin jiru. Qeerroon keenyi kana tiksuu danda'uututti jira. Namoota gaaffii isaa gaaffii kanaan dura masaraa mootummaa keessatti mangaa yookaan tuuta jedhanii nu arrabsanii sana akka hin fakkaanne dhugoonfachuutu irra jiraata. Kana kan ta'uu qabu. Jaalmarroo maaliif qabsoo hidhannootti cichitan keessaayyuu isin waraanni bilisummaa Oromoo? Waraanni bilisummaa Oromoo kaleessas gaaffii saba Oromoo deebii sirnaa hin arganne sharafameera. Sharafamuu qofaayyuu miti ittuu hin bu'amne jechuun ichoomina sana qabatee qabsoo kolaafamuuf turte eeggatee tiksee rakkoo guddaa keessatti wareegama guddaa kanfalee waan har'a jiru kanaaf dhaabbateera. Warraaqsi sama kanaa garuu kan qeerroon bilisummaa Oromoo hedduun itti dhiigee gatateetu jira. Amma marsaa biraa fi wareegama biraa nu gaafatee rimaa biraati gaafate. Rimaan kun ammas gatatuuf dhalatuu gidduutti wuxxifatuutti jira jechuudha. Kuni ammoo qeerroo bilisummaa Oromoo harka jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waan itti amane qawweetiin waan gochuu jira. Duulli guddaan isarratti baname. Namoota hedduutiin ololli guddaan isarratti oofame. Gargaarsa dhabe itti qoofame. Kana hundumaa dandamate. Duula sana ji'a 10 hanga 11 olii fi ofirraa qolatee ofirraa ittisee gara haleellaatti deeme naannoo kaleessa gadhiisifamellee dogoggoroota jaarsummaa afaan wal qabatee nutti irraati diigamuu nu mudate hundumaallee deebinee dandamanne lafa kaleessa gadhiisnellee deebinee qabanne waan silaa keessa jirru galmaan gahuufi adeemuu jirra. Qeerroon keenya immoo sana utubuu keessatti gowwoomfamuu hin qabu. Takkaa suufame lama suufamuutu irra hin jiraatu. Boola buudha qabna guduunfaatti gochuudha qabna. Duuti kun dhaabbachuu hin danda'u bilisummaa hin qabnu taanaan. Tokkoomnee yeroo gadi baanetti diinni maqaa adda addaa kamillee nuu kennuu fi tokkummaan keenya waan inni fiduu danda'u waan beekuuf. Harka wal qabannee dhaabbanneerra xumura hanga itti goonutti deebi'uu hin qabnu. Kana dhaamsi waraana bilisummaa Oromoo. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo waan isarraa barbaadamu har'aa miti kaleessarraa kaasee itti jira. Wanti duubatti isa deebisu immoo hin jiru. Kana qeerroo keenyaafis sababallaa har'aa diidatti akka bosonuu adanfamee dhiigni dhangalaafamaa jiruufis kan dhaammanne. Yeroo mootummaa kana keessa jijjiiramni dhufeera jedhame sana keessumaa tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhatee ati baatee ifatti dubbatteen har'a namoota hedduun dubbii gaafa sanaatiin si yaadatu. Ijjannoo sana akka fudhattu maaltu sababa sii ta'e? Ayyee jaalatiyyaa ani kaleessa kan inni ifatti bahee waan kana dubbadhe haqaatu jira. Haqni jiru suni bakkuma jira. Gaaffiitu jira. Gaaffiin jiru suni deebii tokkoyyuu hin arganne hin tuqamne. Warri kaleessa nu ajjeesaa ture. Warri kaleessa nu hidhaa nu hiisisaa ture. Beeki warra Habashaa nu koloneeffate caalaa warra isaanii ulee godhatanii tolfatan sana. Habashoonni afaan keenyan beekani, aadaa keenyan beekani, dhoksaa fi iccitii keenyan beekani. Warruma isaan tolfatani baatirii godhatanii qabatanii Oromiyaa seenan sanatu sana nu taasise. Warruma kanatu immoo deebisee har'a abbaa qabsoo ta'ee qabsoo kana deebisee immoo hallayyaa amma jirtu kana buuse. Kana hunda tilmaamiini waan san dubbadheen malee qabsoo Oromoo yoo dhugumaan galma geesseetti ta'e ani qabsoo kanaaf wareegama umurii kiyya hanga kana gabbare hiriyoota kiyya meeqa itti dhabe jaallan kiyya meeqa waliin sa'a tokko jala ture waliin fal'aana tokko eelee tokko keessaa sooradhee ani hiree argadhee hafe isaan hiree dhabanii na biraa gammoojjii meeqa keessatti allaattii nyaatte isa sanatti gufuu ta'uu hin barbaanne gufuu kana ta'uus hin danda'u ana miti namni gufuu qabsoo bilisummaa Oromoo galma geesse ta'u
galman geenyee fi sana dubbatte kaleessa wanti har'a dhufu kuni akka inni dhufuu danda'u nuti yoollee xiqqaate homaa gochuu dadhabne hidhanneellee diida yoo teenye boor rakkoon akka dhufu hin beeka waan ta'eef sanarratti illee dummannaa goona
jaarsummaan akkasii nutti dhufte jennaan tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhannaa jechuudha. Yoo jaarsummaan dhugaa jiraatte immoo anii fi yookaan sabni Oromoo fi warri saba Oromoo cunqursaa jiru nama nu gidduutti jaarsa ta'uu danda'u lamaan keenya irratti walii galleenidha. Bakka itti walii gallee dubbachuu dandeenyu. Ajandaa gaaffii Oromoo nuti dhiyeessannus. Warri nu cunqursus maal akka nurraa barbaadu dhiyeeffate kana gidduutti jaarsi taa'ee nu araarsuu yoo danda'e jiraate araarama. Kanaaf kana hunda kan goone waan ta'eef warri galee rakkoo kana keessa jirus baabbeera yoo ta'e qabsoo sabaatti deebi'uu ni danda'a. Kaleessa akkas goote bakka akkasitti argamte waan ta'eef har'a qabsoon sin barbaaddu wanna jennuuf hin qabnu nuti yoomiyyuu gara dallanniitu qabsoo sabaa kana ofitti fudhannee gaggeessuu jirra waan ta'eef kana jechuun barbaada warra akkas jedhu hundumaafuu. Haala ammaa kanatti waraana bilisummaa Oromootiif uummanni keenya maal akka godhutu eegama? Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo ofitti hirkannaa sabni Oromoo kan kiisiisaa duwwaa godhee gumbii isaa keessaa haree qullaa godhee ilmaansaa hagassee nu gargaaru sanaani kan nuti qabsoo gaggeessuutti jirru gargaarsa tokkollee kan hin qabne ololaa adeluutu gargaara paartii akkasiiti nama akkasiiti jedhamtu mul'atee daddeera argameera qabsoo ofitti hirkannoo irra guddaa isaa immoo qabeenyi keenyi dinagdeen keenyi kaa duuda diinaarra jiru waraana mootummaarraa buufannee duunii hiikkanneettiin qabsoo gaggeessuutti jirra. Uummanni keenya biyya keessaa qonnaan bulaan barataan barsiisaan daldalaan deemsa jiruu fi jireenya kamuu keessaa ka walitti baba'ee sabni Oromoo waraana isaa ta'uu ka beeku osoo ijjeefamuu jiru buna dansisee itti baatee akkasitti waraana kana kan jiraachisuu jiru kanaaf immoo gatii guddaa kafaluutti jira. Qabeenya qofaa osoo hin taane gatii lubbuutti kafaluutti jira. Warri kaanii duulli waraana bilisummaa Oromoo irratti taasifamu akka waan isa hin ilaallanneetti qubanutti qabaa ture quba tokkitti kan itti qabe qubni irraa hafe gara isaati ture. Kanaaf iyyuu waraanni kuni sabaaf sablammii garii biyya Oromiyaa jedhamtu kana marsee jiru hidhateetu jira. Wal ijaareetu jira. Dhokfateetu jira. Kan ijaarsa hin qabne hidhatee hin jirre saba Oromoo kana. Wal hidhachiisuu malee walirraa hiikuun nuuf hin malle hin taatu. Kunoo amma bakkoota adda addaatti fincilli amma deemaa jiru kuni gara sanyiitti jijjiiramuutti jira. Uummanni Oromoo ammallee akkuma kaleessaa danqaraa dhedheeraa baateetu daandiirra dhaabbata. Sabni biraa garuu qawwee manaa baasuu jalqabee jira. Egaa garaagarummaa isaa asuma irratti ilaaleeti sabni murtii mataasaa haa fudhatu. Warri biyya alaa jiranii bifa adda addaani biyya sana gahani yoo gargaarsa waraana bilisummaa Oromootu barbaadu ta'e karaa itti kannee maalii jechuu haa dhiisanii mee wal gahee bakka jirurraa wal tumsee doolaara tokko haa kennume. Doolaara tokko kaabchuunoorraa dhiisaatii ka jedhe abiyyi ittiin sinirraa saame amma immoo deebi'ee ittiin sin ajjeesaa jiru mee hoboof kennaame irratti nurratti godhaa gootan namne loluutti jirra. Kaa hin dandeessani qawwee caccabduu baattanii nuun jettan sanayyuu ji'a 10 waliif ittisuutti jirra jechuu. Taankii xiyyaaraa miti ka onne ka lolu sammuu ka lolu tooftaa waraanaa qabaachuu ka lolu kaayyoo qabaachuu ka lolu waan du'anii fi beekuu ka lolu damoota nyaachuuf du'uutti hin jirru nuti biyya bilisa baasuuf lubbuu keenya hin qusannu taakkii barbaaddees ta'ee jeettiin barbaadde miigiin barbaadde dirooniin barbaadde yoo jiraate hanguma rasaasa tokkoof hin jeesuunsa kanaaf sodaa sanaa hin qabnu. Nutti amanuu danda'utu irra jiraata qawwee caccabduu jettee ji'a 10 irraa warri miidiyaa irraa dubbatte ji'a 10 gana guutuu immoo namoonni ati humna guddaa qabu waan kana jijjiiruu danda'u torbee 2 keessatti waraana bilisummaa Oromoo ari'anii galchuu danda'u jette hin taane jechuudha. Kanaaf wanni ati kaleessette dogoggora ta'uu erga hubatte waraana bilisummaa Oromoo irratti investi godhe. $1 kaabchuunoo kee irraati ka jedhu. Inni kun waraana bilisummaa Oromoo hidhachiisuu ni danda'a. Ankanaachi barabaraan boo'icha, barabaraan gadadoo, barabaraan du'a, barabaraan hidhaa namnuu itti kolfaa hafe.
mootummaa bakma garaa jijjiiramaa deemu yeroo tokko mallattii taachii haala maaram jedhu taachii abiyyi jedhu amma godhu yoo dhufe isa tokko jedhu akkasumatti maqaa namaadha haafuuni eenyu waliin jiraata oromoon kun nu jechisiisaa nutti illee kofalchiisaa jechuudha mootummaa mataa keenya biyya mataa keenya tolfachuu danda'utu nutti jira sabni kun yoo barbaade immoo sabaaf sablammoota Itoophiyaa waliin jiraachuuf fedha yoo ta'e saba walqixxummaan hundumaa waliin mirkanaa'ee fi ta'ee yoo sanaan jiraachuu danda'ate sanarraa dhimma hin qabnu nuti yoo kanarraa fedharu sabni Oromoo namoota akka qoraatti adaamii ollaa hagamsaa jiru sana yeroo hundaa bo'aa jiraachuu turre jiraatu jechuudha. Xumura argachuu qaba kanarratti immoo waraanni bilisummaa Oromoo hidhannoo jabeeffatee itti jiru hanga ittisu ittise hanga lollolee hanga dura dhaabbate ummanni Oromoo hanga invest irratti godhe warri diida jiru immoo kanarratti invest haa godhu kan mataan si'ani warra akkasiif dabarsu barbaadu. Qeerroon bakka garaa garaatti kibbaa lixaa giddugala bakka adda addaatti wareega guddaa baasaa jiru. Isaan kanaafillee akka waraana bilisummaa Oromootti tarii waan gadda sitti dhaga'ames yoo jiraate wanti dabarsitu. Gaddi lapheenu cabsu daa'ima kichuu ona deemtuu tapha siyaasaa kana keessatti garamitti akka baafullee hin beekne yeroo daandii irratti haftu daa'imni kuftee immoo haati ilmoo irratti kuftee boossu yeroo dhiitamtu arguu caalaa wanni nama gaddisiisu hin jiru murtii fudhannee hanga ammaa qabsoon kun galma hin geenye nurraan dhaabbanne nuti ka jennee lubbuu kennuuf qophii taanee hanga ammaa jirrus kanumaaf guddoo nama dhukkuba kana hundaaf immoo ka of gahee jiru wadaroo mormatti godhanneetu taa'aa turre sana nutti butuu jalqabanii jechuudha. Kanaaf wadaroon kun mormarra nu jira ammayyuu ofirraa butuudha qabna ofirraa baasuudha qabna. Kaleessa yeroo inni jeefamee haati reeffarra teessee kaabinoonni oppiidiyoo har'a aangootti yaa'an aanguumarra jiru. Miidiyaa keessanii bakka adda addaatti bilbilsanii yoo gaafattanii ani walga'ii iddoo akkasiin jira quban qabu. Ani waan kanarratti BBC kennuu danda'u abaluu gaafu akkasitti nutti qoosaa warra ture aangootti deebisneetu bilaallachaani. Kanatu gatii har'aa nu kafalchiisaa jira. Kanatu gadda har'attiin maqqee cabaa jiru kanaan nu ga'e. Namoonni kuni qabsoon gaafa isaan liqimsu qabsaa turre akkas gochaa turreedhanii waan babbareedaa afaan mi'eeffatanii dubbatan jennaani meen ilaalla jennee qabsootti kennan. Suuta bakka totolfataa taa'umsa totolfataa har'a kunoo bakkuma kaleessaa sanatti deebi'ani. Namoonni sun yoo har'a bilbilteetii waa gaafatti akkuma kaleessa gaafa qabsoon finiinaa ture itti qoofamee sana ani hin beeku ani walga'ii iddoo akkasiin jira gaaffii keef deebii akkasii gisii kennuu jechuudha. Warra kanatti waraabessatti gogaafii ani biraan deebi'anii abboleessa kiyya. Kanaafiyyuu warra kana kaasuuma qabna. Wal sodaachuu hin jirtu. Gaaffiin Oromoo gaaffii sirna irratti adeemsifamaa jiru malee gaaffii nam tokkee miti. Oromoon Oromoo jeessa, Oromoo balleessaa jira, Oromoo irratti ka'uu jira, Oromoo aangoo harkaa qaba. Latti kuni kijibabdo. Oromoo balleessaa jiraatu hin taane sirna habashoonni harka diqaalotaa qabatanii Oromiyaa keessatti diriirfatantu Oromoo balleessuun jira. Warra kana bakkaa kaasnee sabni Oromoo beekaa qaba, goota qaba, dinagdees qaba. Beekumsa dinagdees gootummaa kana sadan walitti hidhatee biyya bulchachuuf ni danda'a. Kana hundumaatu harkaa qabnu wanni nuti warra kaleessa ulee ta'ee nu dhaane nama ulee sana ittiin nu dhaane biyya isaatti deebisnee ulee sunti immoo hanga har'aa gooftaa kaleessaa sana galchee garbichi inni kaleessaa gooftaa ta'ee nu dhaanuufi hin jiru. Kana walitti himna kana duras dubbachaan ture. Inni amma dhiibbatee dhufe kuni waan Jaawaar qofaa dubbateef yookaan Jaawaar akkasin ta'e jedheef waan gadi bahame miti. Yoo Jaawaariif deebiin deebite namni har'a gadi ba'e kun ni deebi'a yoo ta'e rakkoo qabna yoo nuti mataanuu nagaanuu qabu jechuudha. Akka nama tokkotti an Jaawaar irraa jibba hin qabu, lola hin qabu, ilaalcha garaagarummaa siyaasaa irratti qabnu garuu ni qabna. Sun immoo Oromummaa Oromiyaa
afaan aadaa hiree waliin qabnu irratti tokko jechuudha. Waan gargar nu baasu caala waan walitti nu fidutu caala waan ta'eef inni ittifamuun ani ittifamu kanaaf hin jibbu sana garuu isa ittisuu qofaan deebi'uun nurra hin jiraatu. Inni yoo ijoolleen hedduun har'a isa ittistu mana hidhaa keessatti gaafa dararamaa hidhamaa haphataa deemu namni isa ittisu akka dhibu barachuudha qaba. Kaleessa Finfinnee keessatti waan hedduu ta'aa ture. Gaaffiin Oromoo deebiin arganne hedduu ta'aa ture. Kana hunduma saba sobaa turree jedhe. Saba sobuun isaa sun garuu wareegama har'aaf sababa ta'uu hubachuu turre jiraatan saba lammata sobuun qabu. Saba hin sobanii, saba hin lolanii. Sobaniif lolaniif injifatan waan ta'eef sabatti deebi'u gaaffii sabaa deebii argachuu akka qabdu kallattii kennu akeeku. Namni dogoggoruu mala eenyuyyummoo nama waan ta'eef ni dogoggora isaarraa nama barateef immoo beeka. Kanaafi warri gaaffii Oromoo akkaataa kanaan xiqqeessitanii gaaffii saba kanaa gaaffii guddaa waan ta'eef guddisaa gaafadha. Biyya barbaanna biyya gaaffa. Bilisummaa barbaanna walabummaa barbaanna birmadummaa barbaanna kana gaaffa. Yoo kana dhabnellee Itoophiyaa keessatti nagaa taanee jiraachuu fi gaaffii guddaa gaafannirra yoo birmadummaa dhabnellee Itoophiyaa keessatti nagaan jiraachuu ni dandeenya jechuudha. Namni garuu waa xiqqeessee gaafate harka duwwaa dhagala. Harka duwwaa nun galchiinaa Oromoo jechuutti jirra kanuma dhaammadhaan fayyaa ta'e. Yeroo fincilli uummataa akkasitti ka'u kanatti qeerroonis haa ta'u uummati bal'aa keessumaa fincila akkasii keessatti waan isaan of eeggachuu qaban tarsimoof tooftaan isaan hordofuu qaban maa inni? Inni kaanii qeerroon keenya waggoota shaniitii asitti lolumarra jira. Du'uutti jira, fincilatti jira, fincila kana keessatti immoo waan hedduu baratee jechuudha. Wanti inni barate qabsoo isaa namoonni gurraachessuu fi yeroo inni gaaffii mirgaa gaafatu gaaffii isaa bifa biraan akka dhiyaatu miidiyaa irratti faafee akka dhiyaatu gochuu fi nama asii inni dhangala'u caalaa bakka tokkoo fi sunyi tokko gubattu afarsuutu jira jechuudha. Qeerroon keenya waan kana keessa waan tureefi akka warqii biyyoo keessaa bahee ibidda keessa darbee qoramee mormarraa yookaan gurrarraa nu bareeduutti akkasitti bareedee baheera qeerroon keenya. Akkasitti qoramee baheera abiddaan. Waan kana ta'eefiyyuu gaaffii isaa gaaffii mirgaa, gaaffii biyyaa, gaaffii seeraa fi heeraa ta'uu beekaa jechuudha. Kana gara dabarsuu fi bifa hannaan bifa gurmaa'anii saba biraa irratti akka duulame fakkeessuun kunneen qeerroo keenya biratti bilchinaan hubatamas beekas itti qoramee arge waan ta'eef qeerroon keenya isa kana eeggachuu danda'uutu itti jira. Wanti Oromiyaa keessa jiru hundumti kaayyuu yoo biyyi kun nagaa argatte Oromoon gaaffii isaaf deebii argate wanti Oromiyaa keessa jiru hunduu kan keenya eessayyuu hin dhabu. Marsee jira sabni kun isa keessaa hin ba'u kan saatii jechuu bilchinaan ilaallachuutu irra jira isa kana. Sabaaf sablammoonni Oromiyaa keessa jiran hundumti isaanii iyyuu hiree wal fakkaataa Oromoon qabu ka qabanitti caala. Saboota xiqqoo warri garbuu cunqursaarra goreetiniini gaaffii keenya gara dabarsuuf hojjetu. Warra kanaaf yoo obsa qabna garuu kanarra darbanii nutti dhufu yoo ta'e qeerroon keenya ofitti dhufuu fi mirga gahaa qabaa jechuudha. Mirga seerri kenneefi hansanarraa hafeeffatu sabaaf sablammoota biroo mirga fi gaaffii Oromoon qabu qabanii hiree wal fakkaataa qabanii qabeenyi isaanii eegamuu isaanis kunuunfamuu bahanii gadurratti birmannaan akka irra jiraanne gaaffiin keenya isaanii fi akka balaa hin qabne hubachiisuu qabna kan ammoo gochaa turre. Qeerroon keenya isa kanarratti hin hamatanu. Dadhabinni keenyi waan itti dhiigaa jirru hankeenya guduunfachuu dadhabne malee sabaaf sablammootaa qabeenya isaanii lubbuu isaanii tiksuu irratti qorii hin qabnu waan ta'eef ammas akkasumatti itti fufuu qaba. Qeerroon keenya kanuma gochuu qaba. Kan kanarra darbee garuu osoo obsinuu osoo gara bal'annee jirruu kanarra darbee nutti roorrisu taanu ajjeesu isa kana ofirraa qolachuu qeerroon keenya. Kanarratti sodaan tokko illee jiru jechuudha. Kanuman dabarfachuu barbaada.
Tarii yeroo adda addaa dhaamsi kun hin daddarbaa garuu dur diinatu Oromootti dhukaasee ajjeese jedhamaa himamaa ture. Har'a ammoo iddoo gariitti ilmaan Oromoo humna tikaa mootummaa keessa hojjetan poolisii haa ta'u waraana haa ta'u humna tikaa adda addaa ta'anii ilmaan Oromoo daa'imman Oromootti dhukaasanii ajjeesaa jiru. Kanaaf jarreen kanaaf akka Oromootti dhaamsi dhaamtu jira. Dhumarratti wanni jechuu barbaadu ijaarsa amma jiru kana keessatti ilmaan Oromoo waraanaa poolisii tikaa kora bittinneessaa mootummaa keessa jiranii mee dhaabbatanii of haa ilaalanii gartuun biraa wanta gochaa jiru haa hubatanii yeroo hundumaa biyyattii Itoophiyaa kanaaf lafee dugdaa taanee garuu ofii keenyaaf immoo waa ta'uu dadhabnee gootummaa qabaannee qabeenya qabaannee beekumsa qabaannee waa hundaan biyyattii kana utulleessoo jirru ofii du'aa jirra waan ta'eef ilmaan Oromoo yeroo hundumaa maqaan duwwaan ta'ini waan inni itti buute qofaan hin bobba'ini dhaabbatanii madaalliirra kaa'anii ilaalanii waan isaan baasan irratti murtii haa fudhatani. Ammasi ilmaan Oromootti akkuma kaleessaa dhukaasuun dhagahamu jira waan ta'eef kun qaanii guddaa salphinallee kana keessaa bahuu qabna. Warri siyaasaa gola keessa ta'anii ajaja qalloo tokko isaan dabarsanii dhiiga dhangalaasuun qabu qawwee harkaa qaba diduu danda'uu qaba waan ta'eef kanarratti ilmaan Oromoo waraana poolisii tika keessa jirani mee dhaabbadhaa of ilaalaa dhaaba jedhus isaaniif dabarfachuu nan barbaada. Fayyaa ta'e. Hedduu fayyaa ta'e ulfaadhu milkaa egaa haaluma akkasiin walitti deebinaa baay'ee si galateeffadha. Baay'ee galatoomii fayyaa ta'e. Siyaade ya Oromia, siyaade ya biyatia, Oromia biya jalala, Oromia biya tokkumma, Oromia biya gootota, Oromia biya Oromota, Oromia biya hayyota, Oromia biya beektota. Siyaade ya Oromia, siyaade ya biyatia. Aha, yesinawaya, sinawaya biyato sinawaya, sinawaya raya ko sinawaya. Sinawaya kamise sinawaya, sinawaya walaga sinawaya, sinawaya dimako sinawaya, sinawaya karayu sinawaya, sinawaya baleko sinawaya, sinawaya borana sinawaya, sinawaya arsiko sinawaya, sinawaya hararge sinawaya. Sinawaya budiko sinawaya, sinawaya shawako sinawaya, sinawaya pimpine sinawaya, sinawaya bulale sinawaya, sinawaya boleko sinawaya, sinawaya agamsa sinawaya, sinawaya sokoru sinawaya, sinawaya awaro sinawaya. Sinawaya dalati sinawaya, sinawaya dibimtu sinawaya. Aha, yes sinawaya. Aha, yes sinawaya. Biya ebo, kana pishe, biya wabo, kan warkitu, biya jara, kan Mustafa, biya ase, kan Tadasa, biya baru, kan Bakala. Aha, yes sinawaya. Aha, yes sinawaya. Yes sinawaya. Yes sinawaya. Yes sinawaya. Yeah.
Yes, what was I say? Ma, what the mina? Luga, aha, hey guma, aha, hey guma, aha, hey guma, aha, hey guma, guma, yes, ma jirta.